jaalate hubanne argineerra Okicha ilmaasaan dabarsee nuuf taate isaan fayyineerra Araarri isaas baay'ee tolte isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Araarri isaas baay'ee tolte isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma daawwitii kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma waaqaati nisaan ba'ee salphina namoota ofiisaatti baatee faatoorratti ol ba'ee ofii mudaa qabuu namaaf aarsaa ta'ee lubbuusaa kan laatee lubbuun isaan beeknee maakaraarraa baddaa deebii maal taate baasii namni gaafannee mitaakkumaa ooluma nuuf laatee jireenyaa biyyi lafaa yoo wallaalteeyyuu Yesuus waaqa keenya baasii nuti gaafanne mitaakuma ooluma nuuf laatee jireenya biyyi lafaa yoo wallaalteeyyuu Yesuus waaqa keenya Abbaa 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 jaalala guddaasaa kan nu jaallate hubanne argineerra Ilmaasaan dabarsee nuuf laate isaan fayyineerra Araarri isaas baay'ee tolte isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Araarri isaas baay'ee tolte isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu La bara 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 Wabina maunjuma mirga baasaa ta'ee sakanee murteessu Magaalee jallisee namatti ni faradhuun yakkamtoota ni dhiyeessu Gaatii nama hundaa harkasaa dura jira gaatii naadhaafi hundaa Waaqaaf nama gidduu dhaabbatee araarsame inni yeroo hundaa Gaatii nama hundaa harkasaa dura jira gaatii naadhaafi hundaa Waaqaaf nama gidduu dhaabbatee araarsame inni yeroo hundaa Abbaa 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 jaalala guddaasaa kan nu jaallate hubanne argineerra Okicha ilmaasaan dabarsee nuuf laate isaan fayyineerra Araarri isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Araarri isaas baay'ee tolte isaas takka daarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma waaqaati kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Yesuus ilma daawwitii kan nama hundaatiif yaada gaarii qabu Amen 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 amen
isatti qabamnee hajiraannu malee diinaaf garban taanu waa'ee gahuu dhaqnee keessa gallee gooftaan gaddisiifnu nutti jirooleera waaqayyo jaallate ilma isaa nuuf laate ilmi waaqayyoodha hojii seexanoota diiguudhaan mul'ate birmaduu nu baase waaqayyo duruu kaase moofaa abaarsaa dukkana gareeffaatti baanee nu baase Yesuus booda keessa birmaduu nu baase waaqayyo duruu kaase moofaa abaarsaa dukkana gareeffaatti baanee nu baase Yesuus booda keessa. Dhugaan yaada gaarii kan namaaf qabu Yesuus ilma Waaqayyooti. Haalelooyaa. Yaada gaarii, yaada sirrii dhala namaatiif kan qabu, karaa kan namatti agarsiisu, jaallatee kan naman jibbine ilma Waaqayyooti. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Hundumti keessan waliin lallabna har'a qooduu hin dagatinaa. Firootota keessaniif gurubbiidhaaf qooduu hin dagatinaa. Wangeelli keenya wangeela nama hundumaatiif kenname waan ta'eedhaaf sagalee Waaqayyoo keessaan kutaa tokko isinii dubbiseen gara kadhannaatti darbina. Akkuma beekamu har'a biyya keenya ximqata cuuphaa isa jedhamu, ayyaana cuuphaa isa jedhamu isadha waan ta'eedhaaf haa ta'u garuu Kiristoos maal akka ta'e waliin ilaallee gara kadhannaa keenyaatti darbina. Waaqayyoo hunduma keessaniif ayyaana isaa haa baay'isuu, laphee keessan haa banuu, fayyina isaa isiniif haa kennuun jedha. Magalattiidhumaan gara sagalee Waaqayyootti darbina. Roomee isin yoo barbaaddan 4 irraa kaatanii dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 4 an garuu 5 lakkoofsa 6 kaaseen isinii dubbisa amma 11tti isa jiru waliin dubbifanna. Nuyi amma illee of dadhaboo taane otoo jirru yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'ee jedha. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qabaa ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf natti hin fakkaatu jedha. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisaa jedha. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isuma immoo dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf jirraa jedha. Nuyi amma illee diinota utuma diinota taanee jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warra isatti araarame jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluudhaaf jirra. Kana duwwaas miti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma araara waan qabnuuf Waaqayyotti gammaduun keenya himna malee jedha. In himna malee. Argitanii Kiristoositti amanuudhaan qajeelaa ta'uu mata duree jennu yookiin Kiristoositti amanuudhaan qofadha namni qajeelaa kan inni ta'u. Kiristoositti amanuu qofaan qajeelaa ta'uu danda'a. Namni Kiristoos Yesuusitti hin amanne taanaan qajeelaa ta'uu hin danda'u. Qajeelaa ta'uu hin danda'u. Kanaafis jedhamiti lakkoofsa 5 irra dhibbifna Roomeen lakkoofsa boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo biratti nagaa qabnaa jedha. Amantiidhaan qajeelota taanee jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan kan ta'e nuyi qajeelota taanee jedha. Phaawulos gaafa dubbatu warra Roomaa kanaan Kiristoos Yesuusitti otoo hin amanin nuyi namni Kiristoos Yesuusitti otoo hin amanin qajeelaa toon taane cubbuu jal'aa'edha. Namni jal'aan immoo diina Waaqayyooti. Akkuma Macaafni Qulqulluun nuyi diinota taane otoo jirru diinota isaa taane otoo jirru inni nu du'eetu nuyi qajeelota taane. Qajeelonni immoo jedha Macaafni Qulqulluun lafa dhaaluu jedha.
qajeelonni gatii warra qajeelotaayyuu guddaadha. Fakkeenyaaf boqonnaa fudhatanii yoo dubbistan Abrahaam Waaqayyotti amanuu isaarraan kan ka'e jedha macaafni qulqulluun. Otoma waamichuma erguma waamame gooftaa Waaqayyotti amanuu isaarraan kan ka'eeti amantiin Abrahaam immoo qajeelummaatti isaaf lakkaa'amee jedha. Namni yoo amane qajeelaa ta'a jechuudha. Eenyutti yoo amane Kiristoos Iyesuus qofatti yoo amane qajeelaa ta'a jedha. Bu'aasaas waliin ilaalaa deemna waan ta'eedha. Bu'aasaa qajeelaan maal akka ta'e qajeelonni maal akka ta'an mirga Waaqayyotti maal akka ta'an itti dhufna isa kana. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos itti amanuu qofaadhaaniti nuyi qajeelota ta'an. Isa biratti nagaa qabnaa jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Isatti amanuudhaaniti maal taanaa? Isatti amanuu qofaan maal taanaa? Qajeelaa taana. Isatti amanuu duwwaadhaan jireenya bara baraa akka nuyi qabaannu macaafni qulqulluun kun hin dubbataa jedha. Kan nama dhibu keessaa nuyi irra daddarboo qabaannee otoo jirruuti Waaqayyo ofii masaatiiti qajeelaa nu gochuudhaaf jechati ofii isaatti du'ee jedha. Dhiiga isaa nuuf dhangalaas qajeelaa nuuf gochuudhaaf ofii isaa fannoo irratti ol ba'eetu jireenya fannoo isa kan keenya fudhate garbummaa cubbuu ofii isaa cubbamaa ta'eetu qajeelaa ta'e otoo jiru waan tokko otoo hin galchiin of tolummaan tokko otoo isatti mul'atiniti nama qajeelaa nama gaarii tokko nu gochuudhaaf jechati ofii isaa fannoo irratti ba'eetu nu oolchee jedha. Kanaaf nuyi karaa isa qajeelota taane obboloota ko macaafni qulqulluun duuni karaa nam tokko nutti dhufee jedha. Duuni karaa nam tokko nutti dhufe duuni bara baraan eessa uumama sadii irratti yoo dubbistan Waaqayyo Eden Gannat keessa gaafa nama uume Addaamiif waaniin kaa'ee jedha achi keessa mukti tokko immoo jiraa jedha. Muka tokko Eden Gannat walakkaa isa dhaabbatee jiru sana hundumarraa nyaachuu hin dandeessu garuu kana tokkitti irraa nyaachuu hin danda'iin hin nyaatinaa jedhe abboommii kaa'e Waaqayyo. Seera kaa'e dhala namaatiif seera jireenyaa seera ittiin namni qajeelaa ta'uu isaaniif tume. Phaawulos gaafa dubbatu seerri inni kaan nun fayyaduudha garuu seerri ittiin fayyinu Waaqayyoota qajeelfamati seera kaa'e. Seera karaa fayyinaa akkaataatti namni fayyuu danda'u akkaataa namni ittiin gara jireenyaatti dhufuu danda'u seera kaa'ee jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Eden Gannat keessa dhaabnaan hin nyaatina kana duwwaarraa hin nyaatinaayi. Malee warra kaanirraa yoo nyaata waan tokko ittiiwu rakkinni hin jiru kan duwwaarraa nyaatinaa muka hedduu saachi keessa kaa'eetu muka tokkitti irra dhufu. Haa ta'u bofti immoo dhaqeetu waan hin akkasitti hin jedhe yoo kanarraa nyaattan akka Waaqayyoo taatu etteen jara keenya namni akka Waaqayyoo ta'uu hin danda'u bifa Waaqayyummaa qaba malee akka Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Isheen dhaqanii irraa kutanii gaafa nyaatan isheen waaniini akkuma beekamu ija ishiitu banamee jedha. Gaafa iji ishee banamu atis nyaadhutti hin jette. Gaafa inni jedhamuti innis nyaannaan iji isaa baname. Baqatanii iddoo sana baqatanii sokkanii jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyo deebi'ee gaafa dhufu Addaam jedhee gaafa Addaam jedhee gaafa waamu Eden Gannat keessa baqatanii jiru. Baala ofitti qabanii jiru. Baala bal'aa kan ofitti qabanii jiru. Of dhoksuu yaalanii jiru. Maal eessa dhaqxan iddoo kana sin ka'ee iddoo kana baatanii eessa dhaqxanii jedheen. Iddoo kana baatanii eessa deemtanii iddoon ani isin dhaabe kana hin jirtanii iddoo kana fagaattanii ittoo jedheen. Qollaa waan ta'eef si baqannee jedheen eenyutu akkasiin qollaa taatan isinitti himee jedheen. Waaqayyo akka isaan hin argine godheetu achi ilala. Adeemsa keessa Waaqayyo jaritti kana jaamsi hambisa otoo hin taane isaan abboome. Abboommii akkaataa isaan jiraataniif qajeelfama isaaniif kennuun malee akka isaan hin argin hafaniif miti. Qajeelfamaaf abboommii isaan kaa'e. Innaan achi jalaa isaan kanaan booddee Eden Gannat keessaa isaan gadi baase. Kan nama dhufu keessa beektonni akkas jedhu mukichi ammas hin gonne jedhanii barsiisu. Mukti suni ammas hin gonne namoonni keenyas achuma jala jiru. Mukti suni hin gonne namoonnis achuma jala jiru. Mukichi muka bal'istee jedhama. Waa'ee gaaddisa mukaa otoo hin taane namni cubbuu hojjetu namni cubbuu tokko hojjetu namni hojjetu irra deddeebi'ee
mukti addaan fa'a irraa nyaatan sun muka cubbuu waan ta'eedhaaf cubbuu godhan waan ta'eedhaafiti mukuma cubbuu sana jala jiruu jechuudha. Mukti gaaddisa bara baraa kennu ofii isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadhaaf buloo tokko. Mukti gaaddisi bara baraan gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Isaantu Waaqayyo jalaa of baase malee addaan fa'a baase malee na jalaa baa ittiin hin jenne Waaqayyo ofii isaa. Isaantu achi jalaa of baase. Jalaa of baasan, jalaa fagaatan, jalaa gadi of baasan malee Waaqayyo ani isinin dadhabe narraa baa isaan hin jenne. Waan Waaqayyo isaan hin jedhe irra darbuurraan kan ka'eeti muka achi jalaa baan jireenyicha jalaa baan jireenya bara baraa jalaa baan. Egaa achiin duuti bara baraa nutti dhufe jaran. Karaa addaan fa'aa nutti achitti dhufe. Egaa haa ta'u iyyuu malee lakkoofsi itti aanu 12 yoo dubbistan 12 kaatanii immoo dubbistanii karaa nam tokko duuti akka nutti dhufe karaa nam tokko immoo akka duuti nurraa ka'e isa kana dubbata. Karaa nam tokko addaamiin nutti dhufe Eden Gannat keessatti uumama boqonnaa 3 keessatti achi nutti dhufe duuti bara baraan namni isaan booddeeti gaafa sayyi akkaneedhaniiti dafqa adda keenyaa doonii ishee duraatiin muciniinsifadhuu da'eedheen. Karaa baay'ee nutti fidan isa kanaan du'a bara baraatu nutti murtaa'ee ture jechuudha. Cubbamoota. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos immoo waan tokkotti otoo akka of hin galin otoo of hin tuulinitti nu fayyisuudhaaf jedheetu waaqarraa gadi bu'ee jedha. Kasamaayii warra de nuun fayyisuudhaaf jecha nuun oolchuudhaaf jecha anaabsin fayyina bara baraatiin boqonnaa bara baraa keessa akka jiraannuufitti gadi bu'ee jedha. Karaa nam tokko egaa namni gooftaa Yesuus Kiristoos isa du'e sana qofatti amanuudhaan jireenya qabaataa'edha macaafni qulqulluun. Isatti amanuudhaan qajeelaa ta'uu danda'a. Isatti namanne taananarrayyuu diina Waaqayyoodha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti namni amane namni cubbame hin fayyaa'edha. Fakkeenyaaf amma ximqanni duwwaan yookiin ximqat inni duwwaan fayyina ta'uu hin danda'u. Yesuus Kiristoositti amanuuf cubbamuun fayyina ta'uu danda'a obboloota ko. Biyya kam amantiin keessan kamiyyuu haa ta'u kan amane kan cubbame hin fayyaa jedha. Kan hin amanne kan hin cubbamne garuu itti fayyadamaa lamaan isaayyuu hin barbaachisa. Amanuun gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun cubbamuun hin barbaachisa. Fayyina amma bara baraatti namni Phaawulos immoo maal jedha namni amma dhumaatti dhaabbate hin fayyaa jedha. Amanuuf cubbamuun duwwaan fayyina hin ta'u. Fayyina bara baraa hin ta'u. Fayyina lubbuu hin ta'u. Obboloota ko amanuuf cubbamuu qofti fayyina bara baraa ta'uu hin danda'u. Dhiire abboommii isaa eeguun fayyina bara baraaf nu qopheessa. Nam tokko erga amane erga cubbame hundumtu amantii fayyina bara baraatti galuudhaaf immoo jireenya isa Waaqayyo kennu sana keessa jiraachuudhaaf immoo maal gochuu qaba? Abboommii Waaqayyo eeguu qaba. Yoo isa eegeti jireenya bara baraa qabaachuu danda'a jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf Waaqayyo amma dhumaatti akka nuyi dhaabbannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Amma dhumaatti akka nuyi dhaabbannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Maaliifi har'a mataa ta'anii bor eegee ta'uu nu haa oolchu Waaqayyotu. Mataa si haa godhu Waaqayyo. Har'a gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa adeemaa faanaa jiraachaa wanta inni jedhu eegaa bor immoo dadhabne kanaarra akka nuyi hin gorreef Waaqayyo ammayyuu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu jechuun jaalladha obboloota ko. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Ammayyuu mee waliif qoodaa. Ammumayyuu mee waliif qoodaame hadhagaan wangeela kan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri kaan isaa. Mee macaafa qulqulluu keessaa tokkoffaa Phexros 3:18 dubbifanna maal jedha laata? Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaafiti jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namootaa baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame hafuuraan jiraachifameeraa jedha. Ila argitanii inni cubbuu nama hundumaatiif Kiristoos Yesuus gara Waaqayyootti nu fiduudhaaf nu araasuu jechati cubbuu nama hundumaatiif musliiman jenne ortodoksii hin jenne amantii kan biraa kamiyyuu hin jenne isa kanatti nu fiduudhaaf jecha hunduma keenyaaf dhiphateeraa jedha. Hunduma keenyaaf
maal ta'eera dhiphateetu foon uffateetu cubbuun qabatiin warra jal'ootaaf ajjeefameera. Jal'oota jechuun warra Waaqayyoon hin beekne namni gooftaa Yesuus Kiristoositti namanne jal'aa akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Isatti amanuudhaan qajeelota nu gochuudhaaf qajeelaan immoo mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda akka qabaatuufiti qajeelota nu godheedha. Cubbuun tokko iyyuu irra hin jiru. Tokkoffaa Phexros 3:18 dhaqaa dubbifadhaa. Roomee 8:32 Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuuree jedha. Waaqayyo ilma isaa tokkicha erga nuuf kenne. Waaqayyo ilma isaa tokkicha erga nuuf kenne waan hundumaa immoo ilma isaa duukaa nuuf hin kennuuree. Wanti nu itti dhiphannu waan shiroodhaaf waan barbareeti. Obsi xiqqoo. Wanti dhala namaa dhiphisu yeroo hundumaa wanti xinnoodha. Waan guddaa isaa miti. Waan baay'ee isaa miti. Wanti xinnoodha. Waan namni itti dinaayu. Waaqayyo ilma isaa isa tokkicha. Laman qabu Waaqayyo ilma isaa isa tokkicha nuuf kenne jedha. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaa san isa nuuf cubbamoota ta'e foon uffatee gadi bu'e sana erga nuu kenne waan hundumaa immoo nuuf hin kennuureedha. Makka waa'ee konkolaataa waa'ee manaa waan xinnoo fayyina foonii isa kana kan inni kun immoo salphaadhaa jedha. Roomee 8:32 yoo dubbistan. Kanaaf Waaqayyo sii kenna waan si dhowwatu iyyuu hin qabu. Ilma isaa erga sii kenne waan si barbaachisu hundumaa siif laata. Obboleessa koo obboleettii koo. Waan tokko nutti hin hir'isu. Laakaa baashee qaboo. Haaleluyyaa. Ilma isaa erga nuu kenne otoo nu hin mararsiifatiin qorqorroota isatti hin cima miti. Nagaa foonii kennuun isatti hin cima miti. Balbala hojii namaa kennuun hin cima miti. Balbala gaa'ila namaa banuun hin cima miti. Wantoota isin kennitan kun inni hin cimuudha. Isa tokkicha erga nuu kenne wanti inni kaan immoo salphaadha. Waan isa kaan immoo akkuma kanatti iyyuu nuu kennaa jedha Roomeen 8:32. Eeshi Yohaannis 3:16 immoo akka jedha Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee baduu miti. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jechuudha. Biyya lafaa keessa kan jiraatu nu jechuudha. Biyya lafaa jechuun cubbuudhaan kan guuse. Hamma jaallatutti biyya lafaa kenne. Inni kun immoo kan kenne namni isatti amanu qajeela akka ta'u yookiin immoo jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee haa baduuf mitiidha. Argitanii bara baraan akka namni jiraatuuf malee haa baduuf mitii jedha obboloota ko. Hundumti keessan amantii kam keessa teessanii kan hordofaa kan jirtan sagalee kana kan dhaggeeffatan abadaniif miti mootummaa Waaqayyoo keessa akka isaan jiraataniif malee. Mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraatan malee abadaniif miti. Obboloonni ko hundumti keessa dhaggeeffataa kan jirtan amantii kana keessa akkati badduuf otoo hin taane gooftaa Yesuus Kiristoos akkati jiraattuuf Yohaannis 3:18 dhaqii dubbisi obboloota ko. Dubbisaa 3:16 itti fufaatti dubbisaa isin Yohaannis 3:16 kaasaatti dubbisaa nam tokko yoo akka baduuf osoo hin taane akka jiraatuuf dabarsee kennee jedha. Ittuma fufne ergaa Yohaannis 1:4-9 immoo akka jedha Waaqayyoo jedha akka nuyi isatti jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti hin mul'ate jedha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne argitanii isin akkuma amma jibbitaa jirtan akkuma warri kamis ijin xaxtaan dubbisaa jirtan kana maal jedha lakkoofsa Yohaannis ergaa Yohaannis 1:9 akka jedha inni immoo lakkoofsi 10 immoo nuyi Waaqayyoon hin jaallanneedha inni garuu nu jaallate. Nuti Waaqayyo hin jaallate too hin taane nuyi hin jaallanne Waaqayyo ofii isaa immoo nu jaallatee jedha. Isaatu nu jaallate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge jaalala jechuun isa kana jedha.
Otoo nu hin jaallatin elabboloota otoo nu hin jaallatin gooftaa Yesuus Kiristoos kan otoo hin jaallatin nu jaallate isatu nuuf ergeedha waan nu jaallatuuf nu erge. Yesuus Kiristoos nu jaallata maaliif? Akka nuyi du'a bara baraa hin duuneefiti nu ergee jedha. Isa kana dhaqaa dubbifadhaa. Yesuusiif galannaa ta'u. Efesoon 1:7 isiniin dubbisa akka jedhan immoo akka badhaadhummaa ayyaana Kiristoos Yesuusitti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furama dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatiitti. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatiitti jedha. Efesoon 1:7 akka ayyaana badhaadhummaa isaatiitti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Kiristoos akka badhaadhummaa ayyaana isaatti dhiiga isaa nuuf dhangalaasuutiif furamuu dhiifamuu cubbuu qabnaa jedha. Haleluuyaa. Abeet abeet furamuu dhiifamuu cubbuu qabna. Maalitti amanuudhaan? Yesuus Kiristoositti amanuudhaaniti furamuu dhiifamuu cubbuu qabnaa jedha obboloota ko. Kanaaf nan ariifachaan jira dhiifama naa godhaa. Maaliif gana kadhanna waan ta'eef gana kadhanna waan ta'eedhaaf. Qorontoos 1:14 akkas jedha. Ila 1:14 dhagaa dubbifadhaa isin. Ilma isa kanaanii furamuun dhiifamuun cubbuus arganneerra jedha. Eenyudha inni? Yesuus Kiristoos. Cubbamoota otoo taanee jirru ilma isa kanaan furamuu cubbuus dhiifamuu cubbuu arganneerra jedhan immoo ilma isa kanaan eenyunni? Ilma isaa isa ergame Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu arganneerra jedha. Innis Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Roomee 4:25 irraa immoo maal jedhaa? Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf du'aa kaafamee jedha. Abeet 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 abeet. Argitanii iddoo kanatti immoo akka inni jedhu dhaggeeffadhaa obboloota hundumti keessan dhaggeeffadhaa. Yesuus irra daddarba keenyaaf dabarfamee kennamee jedha. Qajeelummaa akka argamnuufis du'aa kaafamee jedha. Yesuus yakka keenyaaf akka ajjeefamuuf godhamee jedha. Yakkuma keenyaaf Waaqayyo abbaatu dabarsee isa kenne. Garuu qajeelummaa akka argannuuf garuu du'aa kaafamee jedha. Maal jechuudha kana jechuun? Yesuus Kiristoositti irra daddarba keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf garuu du'aa kaafame jechuun nuyi duunee turre. Yesuus Kiristoos gaafa du'e garuu gaafa du'aa ka'e garuu isa wajjin du'aa ka'an. Du'aa ka'uu duwwaa miti isatti amanuun keenya qajeelota immoo nu godhe. Qajeelonni immoo mirga Waaqayyoo dhaalu mana qabu Waaqa irraa. Isa kanaafiti inni ishee kanarra hundumti keessan akka dubbifamatti nama barbaada. Roomee 4:25 irra daddarba keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf ila argitanii nuyi cubbamoota garuu qajeelota akka taanuuf mata duree kooti. Mata duree kooti jechuudha. Mata duree kooti asirra jira. Namni Yesuusitti amanuu qofaan qajeelaa ta'an jedhe mata duree ani fudhadhee isin lallabaa jiru akkasidha. Kanaaf lakkoofsa 25 kan yoo dubbistan qajeelota akka taanuuf immoo du'aa kaafamee nus isa wajjin du'aa kaanee jechuusaa gabaabamatti. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Qulaasiyaas 1:21 hanga 22 immoo akkas jedha. Isin dur hamma yaadu keessan hojjechuu keessaniifis orma diina Waaqayyoos taatanii turtanii jedha. Isin dur yaada keessaniin waan isinitti tolchuuniti diina Waaqayyoo taatanii turtan. Eenyutu nuyi dur otoo gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf hin argame otoo hundi diina Waaqayyoo taatanii turtanii jedha. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qullaa'an warra mudaa hin qabne warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabbachiiseeraa jedha. Isin dura waan yaada keessaniiti waan isinitti tolu hojjechuudhaan diina Waaqayyoo turtaniiti. Inni garuu du'uudhaan qajeelota taatanii
inni waan du'eef waan isin araarse waaqayyo durattiti qajeelota taatanii dhaabbattanii jedha. Akkam namatti tola jaraan. Karaa Kiristoos Iyesuus qajeelota isa nu godheef galanni isaaf haa ta'u. Mee isa dhumaa isin hin dubbisa gara isa dhumaa isin dubbisetan gara kana nageenyatti darbina. Nan ariifadha waan ta'eef. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan yeroo Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoos ogummaa keenya nuuf godhee isumaan qajeelota taanee jedha. Karaa Kiristoos qajeelota taaneedha. Waaqayyoofis hin qulloofnee jedha. Hin furamnaayedha. Kanaafis namni of jaju yoo jiraate isa kacaafamee jiru kanaan of ajajuudha. Namni of jaju yoo jiraate, namni dubbatu yoo jiraate, karaa Kiristoos Yesuus gara jireenyaatti waan waamamneef isaan qajeelota waan taaneef namni of jaju yoo jiraate kiisii isaa keessa harka isaa kee'ate namni of jaju yoo fakkaate yoo jiraate isa kanaaf of ajajuudha. Of jajuun keenya Yesuus Kiristoosidha obboloota ko. Argitanii namni of jaju yoo jiraate miti tokko Qorontos isa dura boqonnaa tokko lakkoofsa 30-31 yoo dubbistan 31 irra keessuma namni of jaju yoo jiraate isa kanaan of ajaju. Maaliif? Isatu qajeelaa isa godhe ka. Isatu du'aa isa kaase waan ta'eef. Isatu nama guutuu isa godhe isa dhaabe waan ta'eef isa kanaan of ajajuudha. Leelaa maanaa boolaa baarraaqii abaaraatoo. Ela Roomeemaa 5 lakkoofsa 21 akkuma cubbuun karaa du'aa mo'ee ayyaan akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e ayyaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaadhaan hin mo'aa jedha. Lakkoofsa 21 irraa dhaqaa dubbifadhaa Roomee 5 lakkoofsa 20 akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e argitanii akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e ayyaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara jireenyaa bara baraatti geessuudhaaf qajeelummaadhaan hin mo'aa jedha. Akkam namatti tola. Akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e ayyaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti geessuudhaaf qajeelummaadhaan hin mo'aadha. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaa abbaa irree ta'uu hin taane mootummaa qajeelummaati obboloota ko. Cubbuutu karaa du'aa mo'ee jedha. Karaa du'aa mo'ee jedha cubbuudha. Cubbuun du'a silayyuu namni cubbuu hojjetutu du'aadha sirumayyuu. Karaa cubbuuni karaa du'aa mo'ee jedha. Ayyaanni karaa Kiristoos Yesuus kennu immoo gara jireenya bara baraatti geessuudhaan qajeelummaadhaan hin mo'aa jedha. Ayyaanichi Kiristoos Yesuusiin kenname qajeelummaan hin mo'aa jedha. Roomee 5 lakkaa 21 dubbifadhaa. Eeshi isa dhumaa Roomee 3:25 isumatti lakka jedha. Isumatti immoo ayyaan Waaqayyo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tolannuuf kennameenii qajeelota hin ta'uu jedha. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaanii warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namni kanaan dura hojjete irra daddarbaafis bara isaatti Waaqayyo qajeelummaadhaan isa agarsiisuudhaaf inni ofii isaatiin qajeelaa ta'uu isaa nama Yesuusitti amanus qajeelaa gochuu isaa mul'iseeraa jedha. Waaqayyo qajeelaa waan ta'eedhaaf Yesuus Kiristoos argee immoo cubbamootatti ergee immoo obsaan danda'uu isa barsiisuudhaafiti isatti kan amanu immoo jedha. Isatti kan amanu qajeelaa akka ta'uuf karaa Yesuus Kiristoos mul'iseeraa jedha. Inni kun immoo Roomee 24-26 dhaqaa dubbifadhaa. Karaa isaa bara isaatti Waaqayyo qajeelummaa isaa agarsiisuudhaaf inni ofii isaatii qajeelaa ta'uu isaa nama Yesuusitti amanis qajeelaa gochuu isaatiin mul'iseeraa jedha. Yesuusitti amanuudhaan qajeelaa taata. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya qabaata. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayyina lubbuu fayyina foonii hin argatta. Yesuusitti hin amanne taanaan ati nama jireenya qabu miti. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun jireenya namaaf kennaa jedha inni kun.
Ibroota 5:8-9 akka jedha utuma ilma waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isaatiin dhufee hunduma keenya abboomamuu bar. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee ergame immoo warra isaaf abboomamuu hundumaa fi sababii fayyina bara baraa ta'ee jedha. Warra isaaf abboomamu fayyina bara baraa ta'ee jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Roomee 6:23 irratti isinii fixa. Roomee 6:23 irratti beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Beenyaan nama callaa du'a. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin tola kenname garuu jireenya bara baraati. Haleluuyaa! Roomee 6:23 hundumti keessan baafatanii akkasiin dubbifatan nan barbaadu. Beenyaan nama cubbuu hojjetu, beenyaan nama jal'aa, gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne, beenyaan akkuma barachaa turre. Inni du'aa jedha. Beenyaan isaa gatiin isaa du'aa jedha. Birrii miti gatiin isaa du'aa jedha. Kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin kenname garuu jireenya bara baraateedha. Waaqayyoon galateeffannu. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf obboloota ko tarii gooftaa Yesuus Kiristoos kana kan hin amanne yoo jiraattan egaa akkuma barachaa turre waan ta'eedhaaf isa malee jireenyi hin jiru. Isa malee fayyinni hin jiru. Isa malee waan tokko gochuun hin danda'amu. Isa malee gara jireenyaatti darbuun hin danda'amu. Isa malee fayyina bara bara ta'uu hin danda'amu. Isa malee waan gaarii kamiyyuu gooneedhaaf qajeelaa ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf obboloota ko waan ani isin gaafadhu yoo jiraate gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanaa. Inni jireenya namaa kenna. Isa dukkana keessa gara ifaatti nama waama. Isaatu jireenya dhala namaatiif kenna. Isaan malee karaan ba'umsaa tokko illee hin jiru. Isaan malee waan tokko gochuun hin danda'amu obboloota ko. Kanaaf Waaqayyo kanatti akka isin amantan affeerraan isiniif godha. Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Isa kanaaf isatti haa amanuu. Isatu jireenya isinii kenna. Isatu boqonnaa isinii kenna. Isatu fayyina bara bara isiniif kennuu danda'a. Kanaaf kottaa qalbii keessan jijjiirradhaa. Mootummaan Waaqayyoo warra isatti amananiif kennama. Akkuma sila dubbisne macaafa qulqulluurraa isatti kan amane malee jireenya bara baraa qabaachuu hin danda'u jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanaan isiniin jedha. Amma yeroo kadhannaaf yeroo faarfannaa isin affeere baay'inaan yeroo kadhannaa dheeraa hin qabaanna. Ammayyuu waliif qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Waliif qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma garuu hin kadhanna Waaqayyoodha. Dola banas soko baya bola bora livara. Hin kadhanna Waaqayyoodhaan. Waaqayyo kana hin kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin kadhanna. Isatu jireenya namaa kenna. Isatu boqonnaa namaaf kenna. Rola bane kaboshe kabara liaba. Haleluuyaa. Isatu jireenya namaa kenna. Tsaayii ciibsaa kan jedhu kana. Tsaayii ciibsaa kan jedhu kana siin kadhaa yoo dhagaa jirta ta'e tsaayii ciibsaa. Waaqayyotu waanan si ibsuun qabaa. Dhugaa kee tokkon baasaa. Hafuurri qulqulluun karaa hafuurichaati waan ta'eef dhugaa nuyi barru. Dhugaa kee tokkon si ibsaa. Waan miidhamte tokko qabdaa. Wanti tokko akka si dura jirus beektaa. Dhugaan tokko akka si keessa jirus beektaa.
Garuu firdiin sii faraduun qabaa. Firdiin sii faraduun qabaa siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Laaboo sokoo paayyaa baarraa tokko maaliyaa. Firdiin sii faradu. Firdiin mana keetiif jireenya keetiif faraduun qaba jedha Waaqayyootu. Kan si dhibu siif hin ifu garuu ammaan booddee sii ifa. Yeroo baay'ee isaa otoma dhugaa qabdu siif hin ifu. Ukkaansuu barbaada. Dhugaa kee ukkaamsaniitu dhugaa kee kanarra ejjetaniitu haasa'uu barbaadama. Garuu Waaqayyo takkas naan jedha. Dhugaa kee hin baasaa. Dhugaa keetu sii ba'a. Dhugaadhaan firdii sii kennaa. Dhugaa kee tokkoon baasa siin jedha Waaqayyo gooftaan. Leelaa maanaa too tokko baashikaa barraa toota maki'aabaa. Waaqayyotu dhugaa kee hin baasaa jedha. Dhugaa keetu ba'a. Nan baasa dhugaa kee siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Ilaa baanaa doodaa balaa booraaf kee abaa babaashii laabootaa kee. Dhugaa kee nan baasaa jedha hafuurri qulqulluun bara baraan ulfina haa fudhatu. Hin ba'a dhugaan kee. Har'ayyuu taanaan warra karaan sin harkaa badee jiru amanaas ta'a amanaa ta'us dhiisaa. Waaqayyo namoota baay'eedhaaf nan ibsanaan jedha. Namoota karaan isin harkaa bade hafuurri qulqulluun karaa isinitti nan agarsiisa jedha. Namoonni karaan isin harkaa bade karaan isinitti agarsiisa. Daandiin isinitti agarsiisa jedha Waaqayyotu. Lapheen nama baay'ee hin tasgabbaa. Waaqayyoon laphee nama baay'eedhaafti. Naphee nama baay'eedhaaf boqonnaa hin kenna. Hafuurri Waaqayyoo. Lootaase kabooraa baalaa boora. Haleelooyyaa. Obboleettiin ammumallee yeroon asirraa lallabaa ture gadda cimaa keessa jirtu. Garaan kee cabee boo'icha cimaa qabu. Waaqayyo yoom firdi anaaf laatta. Yoom anaan natti dubbatta. Yoom anaaf faraddaa. Obboleettiin jettu. Hafuurri qulqulluun firdii siin kennaa. Hin yaadda'in anatu firdii sii kennaa siin jedha hafuurri abbaa koo. Leelaa baaraa boodaa baaki'aa baaraa shooka boroo tooki'aa. Firdiin sii kenna jedha Waaqayyo gooftaan bara baraan haa ulfaatu. Innaa Waaqayyo ulfina bara baraan haa fudhatu. Amma deebinee waan kadhannuuf hundumti keessan deebinee waan kadhannuuf nama baay'eedha waan kadhadhuuf irra deebi'een faarfannaa kana isatu jireenya abbaa. Jaalala guddaas akka nu jaalatu hubannee argineerra si jedhu kanan irra deebi'ee amma isinin affeera. Isuma isin affeera jechuudha irra deebi'ee faarfannaa kana isinin affeera. Isin immoo haadha gaanii faarfannaan hiika. Faarfannaa keessa humna jira. Ammas faarfannaan jira. Hinuma keessa koona nyaata waan ta'eedhaaf. Hinuma keessa koona nyaataa jira waan ta'eedhaaf oliif qoduu hin dagatina. Haadha gaanii dhufanii amma isaan hin gallettis waan barbaade haa jedhanii. Isatu karaadha isatu jireenya waan ta'eedhaafiti Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma deebi'ee namoota baay'ee